Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamoota jaallatamootaa fi maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan, waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan lafaa fi bakka jirtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u. Yeroo hundumaa maqaa isaa gaafa waamnu maqaan ishee ergamoonni qulqulloonni raajonni toloonni waaqayyo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti dubbii sagalee waaqayyoo guyyaa har'aa kana waliitiin barannu ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra uummata Tasalonqee isa jalqabaa boqonnaa 5:14 irratti seera malee sirna malee warra deemaniin itti dheekkame. Seera malee sirna malee warra deemaniin itti dheekkame. Ijajamummaa kan hin qabne jabeessaa, warreen immoo dadhaboota hunda obsaa jedheetu qulqullichi Phaawulos jecha isaa kana ni dubbata. Barnoota keenya kutaa 31ffaa keessatti kan waliitiin ilaallu, kan waliitiin barannu yeroo si'anaa kana sooshaal miidiyaa irratti, miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti wantoota haasa'amaa jiru, keessumaa waa'ee finoota tsirkii wal qabate akka tajaajilaa mana kiristaanaa tokkotti dhimmi mana kiristaanaa, rakkoon mana kiristaanaa waan na ilaallatuuf anis gahee wanta hin qabuuf namoonni tokko tokko viidiyoo kana gaafa waraabu maal si galchee, kan kee maal keessa tuqame, adabattee hin teessui, kan kee hin beektui jechuu danda'u. Warreen akkasii kun warreen quuqama mana kiristaanaa hin qabne, warreen faayidaadhaaf dhaabbatan, warreen tarree mana kiristaanaa diiguu dhaabbatan ta'uu danda'u. Qulqullichi Phaawulos waa'ee Kiristoos dhuguman dubbadha hin sobu, ragaas nan baha jedhee akkuma dubbate hunda dursaa finoota tsirkiin maalidha? Maaliif gaaffii amma kanaa amantoota gidduutti kaase? Maali rakkoon finoota tsirkii yeroo ammaa kana hojjechaa jiru? Maaliifidha namoonni waa'ee finoota tsirkii kan isaan dubbatan? Isa jedhu akkana dhaggeeffattan, akkana hordoftan, yaada keessan akkanaaf laattan, yaada keessan qajeelaa, wanta isinii gale, anaaf wanta gale nan dubbadha, isinis wanta gale immoo koomentii irratti naa barreessaati yaada kana irratti marii guddaa gochuu dandeenya. Egaa akkuma beekamu dhimmi waa'ee finoota tsirkii, faaruun waa'ee finoota tsirkii, lallabni waa'ee finoota tsirkii erga mormii uume, ajandaa mormii erga ta'eeti, adda addummaa erga uumeeti oolee bubbulee waggaa tokko ol ta'eera. Yaadonni immoo finoota tsirkii irratti ka'aa jiranii inni jalqabaa fi inni dursaa sirna mana kiristaanaatti walitti bu'aa jira. Seera mana kiristaanaa eegaa hin jiru. Faaruun faarfatamu yeedaloo qulqullicha Yaareediitiin eeggatee miti. Xiqqoo faaruu bira darbeeyyuu gara midiraawii juwwaa juwwe
sochiinsaa gara sirbaatti dhufaa jira. Kilippiiwwan gaggeeffaman gara kilipbii sirbaatti dhufaa jira. Danuun isaanii faaruuwwan taaddisootiin kan walitti dhiyaatanii fi danuun isaanii baay'een isaanii achi keessa kan jiran taaddisoo kan ta'anii fi hojjettoonni kaameeraa fi hojjettoonni bakkichatti argaman kuni wal makaadha. Gariin isaanii kiristaanota, gariin isaanii kiristaanota miti. Walumaa gala sagantaan gaggeeffamaa jiru kun wal borcaadha. Sirrachuu mala yaada jedhutu ka'aa jira. Gariin isaanii bahanii warreen waa'ee firoota sirqii haasoftan kun har'aatii qabaatii gaabbii galaa jechaa jiru. Gariin isaanii immoo lakki firoota sirqii waan jedhu kana arguu hin feenu, dhaga'uus hin feenu. Gama tokkoon abbootiitu sagantaa kanatti hirmaachaa jira. Faarfattoota bebbeekamoo sagantaa kanatti hirmaachaa jira. Barsiisota wangeelaa ciccimootu asirratti hirmaachaa jira. Gariin isaanii namichi qabeenya waan qabuudhaaf qarshii kenneetu qorumsa kana mana kiristaanaa keessa galchaa jira. Gariin isaanii immoo namni kun durumayyuu taaddisoodha. Taaddisoodhaa deebi'ee waan ta'eedhaa fi hojiidhuma sana hojjechaa jira kan jedhan jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo qulqullichi Phaawulos ergaa gara warra uummata Tasaloniiqee isa duraa boqonnaa 5:14 gubbaa irratti yaa obboloota koo isin gorsinaa warra sirna malee warra seera malee deeman gorsaanii of tuulummaa wayi kan hin qabne ijajamummaa kan hin qabne immoo jajjabeessaanii warreen dadhabootaaf jabaadhaa fi nama hundumaa obsaa jedha. Seera malee kan deeman gorsa ከሕግ ውጭ የሚሄዱትን ምክሯቸው ገስጿቸው ይላል። ማቲወን ዋቀዮ ሀል የደሎፍ ወለሎ መነ ክርስቲያና ኬኛ ሴረ መታ ኢሳ ተኤ ሄረ መታ ኢሳ ተኤ ቀባ dhamdhamni isaa qulqullicha yaareed dhamdhama qulqullicha yaareed jedaloowwan mana kiristaanaa sadan foolii tawaahido urgaa qulqulloota urgaa'uu qaba malee faaruuwwan argaa jirru kun gara taaddisoo gara manaafiqii yookiin immoo gara shakkaatti wanti urgaa'u kun mul'achaa jira. Waanuma wal somnu hin qabu. Tajaajilli gaggeeffamaa jiru lafa sanatti bakka sanatti taabonni ba'ee qiddaaseen hin qaddafamne malee wanti hafe tokko illee hin jiru. Amma wantichi garee lamatti qoodameera. Garee gurguddaa lamatti qoodame. Garee warra dantaaf dhaabate faayidaaf dhaabate ortodoksii mata'anii warra waa argatan ortodoksii mata'anii immoo warra seerri kun sirrii miti jedhee homaan isaaniif hin kaffalamne karaa biraatiin sinodoosii tiiktookii illee jedhamee amma dubbatamutti gahaadha kan inni jiru. Manni kiristaanaa gaafa inni diigamu seerri mana kiristaanaa gaafa inni cabu meeshaan kaleessa ittiin faarfatamuu hin qabne gaafa ittiin faarfatamu saaksifoonii kan jennu meeshota sirbaa danuun otoo hin hafin yommuu ittiin faarfatamu seerri kun garamitti deemaa jira. Sadarkaa bakka biraatti paasteroota ta'anii tajaajilaa kan jiru achi keessa galanii tajaajilaa kan jiran jiru. Maarreen dhimmi kun qulqullaa'uu qaba, beekamuu qaba. Faaruun dhiyaatu
hundis badaa miti, hundis gaarii miti. Meeshaan dhiyaatu hundis badaa miti, hundis gaarii miti. Kana jechuun wanti abbaa hawaasatti gadhiifamaa jiru summii dammaatiin wal maki. Akka nyaanni summii qaba, akka hin dhiisne dammadha. Akkas taa'ee tajaajilli dhimma Firoozee Tsirqii kun jecha. Yoo yaadattan waggoota tokkoon dura waraabeen tureen. Eenyumtus na jaalate, eenyumtus na jibbuu hin danda'u. Kan naa kutus hin jiru. Mana amantaa koo kirrii koo kan naa dursu hin jiru. Ilaalcha isinitti fakkaate kaa'uu dandeessu. Waan isinitti fakkaate isin dubbachuu dandeessu. Aanatti inni mul'atu garuu seenichi seenaa naabuteedha ilaaluu kan qabnu. Dhaala abbaa kootiif siif laachuu Waaqayyo hafuura akkasii kanarraatii haa fageessu. Warri qarshiin bitamanii, warri qarshiin kaffalameefi, warri qarshiin deebi'anii kiristaanota morman, seera mana kiristaanaa warri cabsan, boriftaan wal taajjabne garaatti deebi'a. Faaruun dhaga'aa jirru sirrii miti karaatti deebi'a. Lallabni argaa jirrus gaarii miti sirriitti deebi'a. Sirna achitti gaggeeffamaa jiru kun sirrii miti karaatti deebi'a. Kaleessumayyuu rakkoon isaa cimaan. Gaafa galma keessatti tajaajilli eegaledha. Kana dura obboloonni keenya darban kan akka Bagaashofaa, kan akka Zarfeefaa, kan akka Tijjitaafaa gaafa isaan ba'an jarreen kun tajaajiltoota cimoo waan ta'aniif hawaasa biratti fudhatama waan qabaniidhaaf diinatu hinaafe, hinaaffaa isaaniitu itti hinaafame jedhamee haasa'amaa ture. Dhumni isaa kudhatameera jechaadha. Ammas mindeeffamtoonni hojjettoota Firoozee Tsirqii mana kiristaanaa keessa dhaabattanii luka lamaan, luka tokkoon mana kiristaanaa, luka tokkoon immoo Firoozee Tsirqii bira, gama tokkoon mana kiristaanaatti mindaa argachaa, gama tokkoon immoo Firoozee Tsirqii bira warri faayidaa addaa argattan achi keessa dhootanii faarfattoonnis tajaajiltoonnis barsiisonni wangeelaa dhaabattanii osoo ilaaltanii saayiqaaxxal baqixal akkuma jedhamu seera sirrachuu qabu sirratee wanti galma keessa ta'u kun, wanti addaraashee ta'aa jiru kun gara mana kiristaanaatti dhufee seera isaa heera isaa qabate akka deemuudhaaf abbooniin keenya gahee keessan taphachuun hunda keessan irra jira. Kanan ta'u taanaan seera har'a cabaa jiruudhaaf, rakkoo bor uumamuudhaaf warri har'a dhaqxanii tajaajilaanis waan garaa garaatiinis Firoozee Tsirqii deeggaraa jirtan, tajaajilaa jirtan, achitti argamtan dhugaan oolee bula malee ukkaamamee hafuu hin danda'u. Adeemsa margaa jirru kun gochaan iccitiin warreen haaromsaa yookiin immoo taaddisoo mana kiristaanaa keessa dhokattee gochaa jirtu kun waan salphaa waan hin taaneedhaaf hundumti keessan dhimma kana irratti nagalchaa. Sirriidha. Seerri mana kiristaanaa cabuu hin qabu. Abaluun tuqamoo ta'uu hin qabu otoo hin ta'in seerri mana